Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota koo nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha har'a waa'ee obsaan waa dubbachuu barbaade obsa dhabuu murtii ragaa malee yeroo tokko jarjarree wanta jalqabne tokkotti jarjarree dhaabuudhaanii waa dhageenyee ragaa tokko malee wanta qabatamaan taanetti murtee fudhachuudhaanii miidhaan guddaan yeroo nurra qaqqabu argina. Obsi hojii irratti, obsi jireenya irratti, obsi waliigala jiruuf jireenya irratti hedduu waan barbaachisaadha. Yeroo wanta tokko goonu yeroo waa hojjennu obsaan yoo guddachuu barbaanne namni guddaa ta'ee dhalatu hin jiru. Garuu hojjechuudhaan guddaa taana. Guddachuudhaaf obsa qabaachuu, guddachuudhaaf tattaafachuu, guddachuudhaaf kutattuu ta'uudha kan nu barbaachisu. Wanta tokko hixannee yoo harkaan qabachuu baanne deddeebisnee hiixachuudhaan wanta sana argachuu akka dandeenyu of amansiisuudhaan namooti beekamaa ta'an yookiin namooti bebbeekamoo ta'an addunyaa kana keessatti jechuudha kan isaan beekamoo ta'anii carraadhaan miti. Kufanii ka'uudhaan deddeebisanii yaaluudhaanidha. Kanaaf waa'ee obsaa yeroo dubbadhu wanta jalqabne obsaan irra deddeebinee hojjechuudhaani wanta sana bira ga'uu akka dandeenyuun ibsuu barbaade. Dabalataan waa'ee obsaa yeroon dubbadhu obsa jireenyaa murtoo tokko toon fudhatiin dura obsa qabaachuu faayidaasaa dhiibbaasaa yeroon ilaalu fakkeenya tokkoon dubbifadheen isinii qooduu dhufe. Innis maalidhaa? Dubartii tokkotu saree amanamaa qabdi turte. Saree amanamaa ishee sanaa mucaa ishee gattee yeroo hundumaa suuqii naannoo ishee jiru fiigdee deemtee mucaa ishee raffifattee saree amanamaa ishee sana mana keessatti dhiistee fiigdee dhaqxee shaappii godhattee fiigdee yeroo dhuftu mucaan ishee yeroo hundumaa haala gaarii keessa ta'etu kan isheen argitu jechuun sareen sun amanamummaadhaan mucaa ishee eegaa ture jechuudha. So guyyoota keessaa guyyaa tokko akkuma durgootu waa godhachuu qabdi waan ta'eef mucaa ishee raffifattee saree ishee amanamaa sanatti dhiisteetu fiigdee manaa baate. Manaa baatee yeroo dhuftu garuu haala isheen dura haala hin baramne haala wanta sukkanneessaa tokko argite. Innis maalidhaa? Uffati cicciramee manni ishee dhiigaan laaqamee argite. Fiigdee bakka mucaa ishee cibsite sana yeroo deemtu mucaan ishee bakka isheen cibsite hin jiru. Hinnaate asiifachi gaggalagaltee hin barbaadde mucaa ishee dhabde. Daayippariin mucaa ishee irraa bahee ciccitee uffati mucaan ishee uffatee sila rafee ciccitee dhiigaan lallaaqamee argite. Lafarratti argite. Achumaanii naasuudhaan yeroo asiifachi ilaaltu sareen amanamaan suni akka waan nyaata mi'aawaa nyaatee afaansaa mimmi'eeffachaa siree jalaa isaatii as ba'u argite. Afaansaa dhiigaan laaqame arraba isaadhaan mimmi'eeffachaa akka waan nyaata mi'aawaa nyaate tokkotti mimmi'eeffachaa dhiiga qofaan lallaaqamee siree jalaa as ba'u argite. Mucaa ishee akka inni ajjeese akka inni nyaate mirkaneeffatte. Siree sana reebdee ajjeeste. Achumaanii beeksistee itoo reeffa mucaa barbaadaa jiranii wanta hin yaadamne mul'ata hin yaadamne tokko argani siree duubatti. Mucaan ishee sun qullaasaa siree duuba kaarpeetii irra ciisee lafarra jechuudha ciisee isaatii taphachaa jiru argite. Achumaan yeroo gadi jettee ilaaltu bofa guddaa tokkotu saree sanaan cicciramee ajjeefamee ijaan argite. Sareen suni mucaa sana oolchuudhaaf jecha bofa sanaa wajjin waldhaansoo yookiin qabsoo guddaa gochaa ture.
mucaa sana oolchee qabsaa'ee tattaafatee bofa sana ajjeesee mucaa ishee lubbuudhaan jiraachise. Murtoo isheen fudhatteen hedduu gaddite. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta tokko wanta dhangaleedha, lubbuudha kan isheen baastee jirtu. Sareen sun isheedhaaf hedduu amanamaa ture. Sareen sun isheedhaaf daa'ima ishee oolchuudhaaf jecha bofa achi jala jiru sana, bofa mucaa ishee nyaachuudhaaf deemu sana ajjeesuudhaaf kan inni carraaqaa ture. Garuu jarjarsuudhaan itoo wanta tokko addan baafatiin, itoo wanta qabatamaan argatiin mucaa sana, saree sana lubbuu isaa keessaa baaste. Erga mucaa ishee argitee booda murtoo isheen fudhatte murtoo deebii hin qabne waan ta'eef, murtoo isheen fudhatte murtoo furmaata hin qabne waan ta'eef, dhiifamallee jettee deeffachuu hin dandeessu, lubbuudha kan isheen keessaa baaste. So hedduu gaddite. Haala mul'atu yoo ilaalle namooti baay'een wanta qabatamaa hin taane qabatanii yeroo isaan namoota arrabsan, namoota madeessan argina. Yeroo murtee tokko fudhatan argina. Yeroo jireenya isaanii diigan, hojii isaanii dhiisan, gaa'ila isaanii diigan argina. Wanta qabatamaa hin taaneef har'a kanan jechuu barbaade waan hojjannuuf obsa haa qabaannu, waan goonuuf obsa haa qabaannu. Haalli jiru wanti dhageenyu qabatamaa ta'uusaa itoo hin bariin murtee fudhachuurraa of haa eeggannu. Obsaan waa darbuurraa dogoggora gurguddaa hojjanne itoo gadi fageessinee yaadiin, itoo gadi fageessinee hin xiinxaliin, itoo bitaaf mirga ilaaliin murtoo nuun fudhannu waa hamaaf nu saaxila waan ta'eef. Namoonni baay'een kan isaan mana hidhaa jiran yookiin waa balleessanii keessumaa lubbuun namaa harka isaaniitti darbee yookiin nama ajjeesanii mana hidhaa jiranii yoo gaafattaniini itoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 obsanii sanaaf hin saaxilaman ture. Obsa dhabuurraan kan ka'e yeroo aarru bakka itti aarii keenya qabbaneessinu qobaa keenya ta'uudhaan, yaada keenya mari'achuudhaan, dubbii bulfachuudhaan, dubbiin yoggusuma murteetti fudhatanii fi bulanii yaadan tokko miti. Dubbii bulfachuun, dubbii ta'anii xiinxaluun hedduu barbaachisaadha dhala namaadhaaf. Egaa namni bishaachuuf, guddachuuf, namni guddaa ta'een dhalatu, namni adeemsaan guddata, namni hojii isaadhaan guddata. Sammuun namaas kan inni bishaatu akkasuma waan akkasii dhaga'uurraani, teenyee tasgabboofnee xiinxaluudhaani, waa bulfachuudhaani, waa dafnee deebiitti laachuu dhiisuudhaani, dubbii bitaaf mirga ilaaluudhaani, waa hundumaaf akka hin gaabbinee fi obsa qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf murtee tokko itoon fudhatiin dura, waatoon murteessin dura dursinee ittaa yaannu obsa haa qabaannu. Gama jiruuf jireenyaadhaan gara hojii keenyaatti, gara mul'ata keenyaatti yeroo deemnu immoo obsa jechuun waa irra deddeebinee gochuu, wanta jalqabnee dafnee abdiitti kutachuu dhiisuu, innis obsadha. Obsa hojiidhaaf, tattaafannaa ofiidhaaf yookiin jabina ofiif obsaan irra deddeebi'anii gochuudhaan bakka yaadne geenya, dubbii bulfachuudhaan, aarii ofii liqimsachuudhaan, yeroo aarru murtoo fudhachuurraa of qusachuudhaan immoo jireenya keenya gama kana jiru sirreeffannaa jechuudha. Obsi gama hundumaan dhala namaadhaaf hedduu barbaachisaadha. Obsi immoo ogummaadhaanidha kan inni jireenya namaa keessatti biqilu. Kanaaf ogummaadhaanii obsa
biqiltuu obsaa of keessatti haa biqilchinu. Gama hundumaan obsa haa qabaannu. Murtoo ta'uun fudhatiin dura haa obsinu. Dafneetoo wanta jalqabne dhiisuurraa obsa haa qabaannu. Obsi madda waan hundumaadha. Waa xiqqoo akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Horaa deebanaa dagaagaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa soorudha. Sooshaal miidiyaa wanta gaariif qofa haa fayyadamu. Galatoomaa.